Nagaa fi araarri Waaqayyoo gooftaa keenyaa, fayyisaa keenyaa, qoricha keenyaa Iyyasuus Kiristoos bakka biyya isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Ana obboleessa keessaan Tasfaayedha. Akkam jirtu nagaa keessanii? Waaqni baroota irratti bara nuuf dabalee yeroo irratti yeroo nuuf laatee sa'aatii keessaa sekendii keessaa guyyaa kana immoo nuu kennee wal wajjiniin dubbii sagalee isaa akka barannuuf carraa bareedaa kana nuuf laatee jira. Isa carraa kana nuuf laatee Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu jechuun barbaada. Itti aansuudhaan namoota dubbii sagalee Waaqayyoo kana akka waliin barannuuf carraa kana nuuf laatan Waaqayyo guddaa isaan haa eebbisu. Warri sagalee Waaqayyoo kana barachuudhaaf qophii xumurtanii jirtan, warri sagantaa kana keessatti hirmaannaa guddaa gochaa jirtanis Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Kallattumaananii sagalee Waaqayyoo isin barsiisuudhaafan argamee jira. Dubbii sagalee Waaqayyoo wal wajjiniin baranna. Warra barachuudhaaf qophaa'an akka isin taatan abdii guddaan isinirraa qaba. Baroota keessatti bara gara booddeetti namoonni yeroon itti barsiisa jibban hin dhufa. Yeroo sanatti wanta ofii isaaniitiif jaalatan, waan isaanitti tolu, namoonni akka isaaniif dubbatan yeroo itti fedhan, yeroon akka sanaa waan dhufuudhaaf jedhuuf nuti barri sun otoo gateettii keenyarra hin ga'iin, otoo nu mudatiin sagalee Waaqayyoo wal wajjiniin baranna. Sagaleen Waaqayyoo dhuqa lafee namaa keessatti humnaan isa hojjechuu danda'udha. Sagalee Waaqayyoo jireenya namaa ijaaruu danda'a, hojjechuu danda'a. Gatii ta'eef sagalee Waaqayyoo barachuudhaaf yeroo hundumaa nama qophaa, nama of qopheesse ta'utu nutti jiraata. Sanas haa ta'u kana dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa wangeela Maatewos barreessee boqonnaa 26 lakkoofsa 40 fi 41 ergan dubbisee booddee dubbiidhuma kanarra dhaabbanneetiin sagalee Waaqayyoo wal wajjiniin baranna. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kutaa kana nan dubbisaa akka kana jedha. Kana booddee gara bartoota sanaa dhufee rafanii isa eege. Kana booddee gara bartoota sanaa dhufee rafanii isaan arge. Phexrosin immoo egaa isin sa'aatii tokkoof illee anaa wajjin dammaquu hin dandeenye? Qormaatatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa. Afurrillee dhimmaadhaa, foon garuu dadhabaadha jedheenidha. In kadhanna wal wajjin. Yaa Waaqa abbaa keenyaa, qorichaaf da'oo gaachana keenyaa, gooftaa Yesuus Kiristoos yaa isa bantii Waaqayyoo irra jirtu, ulfaataa ulfinaan kaate jabaa jajjabootaa holii, Yesuus ilma Waaqayyoo jiraataa, ijaa tola keef, ijaa gaarummaa kee, ijaa arjummaa keef, ijaa haraara kee hundumaa galataaf ulfina siif qabna. Aniif sabi kun yaa Waaqayyo maqaa ilma kee gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan, ulfinni guddaan, kabaji guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ati jaalattee jennaan, ati yaa Waaqayyo feetee jennaan, ati barbaaddee jennaan sagalee kee isa jireenyaa kana walii wajjin barachuudhaaf anaaf saba kana walitti nu qabdee jirta. Maqaa gooftaa Yesuusiin ulaa bantii Waaqayyoo banii dubbii sagalee kee humnaan nu barsiisi. Akka nuti barannee nama hin taane, akka nuti barannee bara booddeetti daabiloosiin fuula dura dhaabbachuu hin dandeenyeef, hadha dubbii sagalee kee gara ofii keenyaatti akka hin fudhanneef humni nu dhorkuudhaaf amoommatu yeroodhaan duraa karoorsee xiyyeeffannoodhaan anaaf saba kana gidduu dubbii sagalee keef nu gidduu lixee inni dhaabbatee humna kee humna maqaa gooftaa Yesuusiin amma qilleessa kanarraa kan kufe haa ta'u. Yaa Waaqayyo dubbii sagalee kee nutti dubbadhu. Hidhaan keenya sagalee keen haa hiikamu. Dubbii kee beekuu bira warra ga'an, sagalee kee hubachuu bira warra ga'an akka taanuuf nu gargaari. Maqaan kee nurratti humnaan ulfaatu. Kabajiif galanni kan keeti. Nutti dubbadhu, nu wajjiniin ta'i. Maqaa ilma kee gooftaa maqaa Yesuusiin ameen. Egaa sagalee nama dubbisee wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 40-41 dubbisee mata duree akka kana jedhu irratti wal wajjin sagalee kana suuta jennee akka
nuu galutti wal wajjiniin barannaa dammaqanii kadhachuu mata duree jedhu wal wajjin baranna. Dammaqanii kadhachuu mata duree jedhu. As kanatti gooftaa Yesuus Kiristoos gara fannifamuutti, gara dhiphinaatti, gara reebamuutti galuudhaaf gaafa jedhu namoota keessaa achi ba'ee kophaatti kadhachuudhaaf murteesse. Yeroo baay'ee gooftaa Yesuus gaara irratti namoota keessaa achi ba'ee kadhachuu jaallata. Gaara gubbaatti kadhachuun isaa, gaara jechuun iddoo callisii, iddoo wacinjirlee, iddoo tasgabba'aa, iddoo namoonni baay'een itti hin argamne gatii ta'eef yeroo baay'ee Yesuus gara gaaratti ol ba'ee kadhata. Fakkeenyaaf wangeela Maatewos boqonnaa 5, boqonnaa 6, boqonnaa 7 irratti kadhata gaara gubbaa isa jedhamu gara gaaratti ol ba'ee Yesuus kadhachaa barsiisaas ture. Yeroo baay'ee gooftaan keenya, qorichi keenya Yesuus Kiristoos kadhannaadhaan beekama. Macaafa kana keessatti, wangeelota arfan keessatti waa'ee isaa yeroo ilaallu in kadhateedha. Keessattuu wangeelli Luqaas gara gaaratti ol ba'ee halkan kadhachaa bulee ganama immoo gadi ba'ee wangeela mootummaa Waaqayyoo akka inni barsiisu gaarii godhee nutti hima. Yeroo ammaa kana namoonni baay'een kadhachuurraa haasa'uu filatan. Namni yeroo kadhannaa bal'aa qabaachuurraa yeroo haasaa bal'aa qabaachuutti irraa amana. Namni yeroo kadhannaa dheeraa qabaachuurraa yeroo waliin dubbii dheeraa qabaachuutu isaaf salphata. Kanaafuu dammaqanii kadhachuu waan jedhu guyyoota lamaan kanaa qabxiiwwan gurguddaa hedduu kana jalatti ani qabee jiruun wal wajjin baranna. Yesuus maqaan isaa ulfaatu. Dhiphinatti galuudhaaf, rakkinatti galuudhaaf, reebamuudhaaf, sanyii dhala namaatiif jedhee fannifamuudhaaf, gara fannootti imaluudhaan dura kadhachuudhaaf achi ba'e. Barattoota isaa yookaan duukaa buutota isaa keessaa namoota muraasa fudhatee ennaa inni achi ba'u argina. Phexros fa'aa, Yohaannis fa'aa, Yaaqoobin fudhatee kadhachuudhaaf gaafa achi ba'u namoota keessaa achi of baasu isaanumayyuu kophaatti dhiisee dhiphina guddaa inni keessa jiru kana wajjin akka isaan hin dhiphanneef Phexrosiif ilmaan Zabdiyoos lamaan fudhatee gaafa dhaqe sanaa yaaddoo dhiphachuutti akka isaan hin galleef dhiisee achi ba'ee kadhate. Gaafa kadhannaa isaa isa jalqabaa fixees deebi'u jarreen kun hin dammaqne, rafanii muganii isa eegan. Inni garuu akka kana Phexros, amma yoonaa isin daqiiqaa tokkoof illee anaa wajjin dammaquu hin dandeenyedhe. Kiristoos wajjin dammaquu qabna. Kadhannaadhaan Kiristoos wajjin dammaqna. Karaan nuti ittiin Kiristoos wajjin dammaquu dandeenyu kadhannaadhaani. Kadhannaa guddaa yoo qabaanne ulfina Waaqayyoo ofirratti gadi fiduu dandeenya. Kadhannaa guddaa yennaa qabaanne Kiristoos wajjin sirriitti wal quunnamuu dandeenya. Namni kadhatu waan gurguddaa isaa argachuu danda'a. Namni kadhatu nama addaa ta'uu danda'a. Bifti namummaa isaa jijjiiramaa, aareeffamaa deemuu danda'a. Dammaqanii kadhachuudha. Dammaqnee kadhachuu qabna. Kadhannaan kan keenya bu'aa gaarii fiduu akka danda'u ennaa barbaanne, kadhannaadhaan namootaaf hiika laachuu ennaa barbaanne, kadhannaadhaan jijjiirama fiduu ennaa barbaanne, akkanumaan kadhanne tuun taane dammaqnee kadhachuutu nutti jiraata. Barattoonni kun hin dammaqne. Yeroo baay'ee Kiristoos wajjin deemaniiru. Iyesuus irraa barataniiru. Rakkoon akka jiru Iyesuus itti himeera. Rakkoon akka jiru dhagaanii otoo jiranii rakkinni dhufuudhaaf akka deemu, rakkinni dhufuuf jiru kun rakkina guddaa akka ta'e, rakkina yaaddeessaa akka ta'e, sadarkaa ilmi namaa dabarfamee kennamuutti yaaddoo guddaan akka jiru namoota kanatti himeera. Otuu gara kadhannaa kanatti hin dhufin gara Geetamaaniitti kadhachuudhaaf Iyesuus otoo hin dhufin barattootaaf yeroo irbaataa godheera. Seera irbaata qulqulluu wajjin raawwataa tureera. Phexros isa ganuudhaaf akka jiru isatti himeera. Yuudaan dabarsee isa kennuudhaaf akka jiru itti himeera. Qophee irbaata Faasigaatiif akka of qopheessan itti himeera.
Yuudaan Yesuusin dabarsee kennuudhaaf waliigaluu isaa dhaga'ameera. Wangeela Maatewos 26:14 irratti qopheen irbaata Faasigaa akka taasifamu itti himameera. Lakkoofsa 17 irratti seerri irbaata qulqulluu raawwateera. Lakkoofsa 26 irratti Phexros Yesuusin ganuudhaaf akka jiru itti himameera. Lakkoofsa 37 irratti wantoota gurguddaa yaaddeessaa gara booddeetti himame kana utuu gurraa qabanii keessattuu Phexros naganta ittiin jedhamee utuu jiru dammaquu dadhabee yeroo inni rafu argina. Rafaa jirta moo dammaqxee jirta? Kadhachaa jirta moo dhiistee jirta? Namni yeroo kana siyaasaan, dinagdeedhaan, ikoonomiidhaan karaa garaagaraatiin miidhama guddaa keessa lixee waan jiruuf yeroo kana yaaddoon namaa nan beelaa laata? Yeroo kana yaaddoon namaa nan kufaa laata? Nan du'aa laata? Nan badaa laata? Namaa gadiin ta'a laata? Injijjiiramuu laata? Jedhee dhiphina keessa of galchee jira. Dhiphina kana keessaa bahuudhaaf nami dura dammaquutu itti jiraata. Erga dammaqee booddee kadhachuutu itti jiraata. Dammaqanii kadhachuu kan hin jedheef kanaafi. Kadhachuudhaan dura dammaquu qabda. Hin dammaqne taanaan kadhachuu hin dandeessu. Erga dammaqxee booddee kadhachuu qabda. Yesuus gooftaadha. Akkamittiin kadhachuu qabna waan jedhu wal wajjin qabxii arfan tokko ilaalla. Akkamittiin kadhachuu qabna? Kadhannaan foormulaa qaba. Kadhannaan tooftaa qaba. Kadhannaan adeemsa qaba. Kadhannaan akkamitti akka ittiin kadhachuun namatti jiraatu in qabaa isa jedhu. Akkamittiin kadhachuu qabna? Cal jennee iyyinamoo? Cal jennee fiignamoo? Cal jennee wacnamoo? Cal jennee iyyinamoo? Cal jenneetuma akkasumaan haasofnamoo? Akka oduutti kadhannamoo? Akkamittiin kadhanna? Akkamittiin kadhachuu qabna? Yeroo kadhannu maal gochuu qabna? Adeemsa maalii deemuu qabna? Nama akkamii ta'uu qabna? Akkamittiin kadhachuun akka nutti jiraatu qabxii afur wal wajjin ilaalla. Inni jalqabaaf inni tokkoffaan yeroo kadhannaa addaan baasanii beekuudhaan kadhachuu qabna. ጸሎታ ይማለው kadhannaan yeroo qaba. Yeroo isaatiin alatti gochuun nutti hin jiraatu. Kadhannaadhaaf yeroo kennuu qabna. Dhalli namaa yeroo hojii mataasaa hojjetu qaba. Yeroo itti buddeena nyaatu qaba. Yeroo itti nama wajjin walitti dhufeenya uumuudhaaf haasaa godhu qaba. Yeroo itti tajaajila garaagaraa kennu qaba. Hojii mootummaa ta'uu danda'a, miti mootummaa, hojii dhuunfaasaa akkasumallee yeroo boqonnaasaa qabaachuu danda'a nami. Namni yeroo itti waa yaadu, yeroo itti waa xiinxalullee qabaachuu danda'a. Namni yeroo itti kitaabilee garaagaraa dubbisu. Sammuun keenya kun garaachi keenya akkuma buddeena barbaadu, sammuun keenya kun dubbisaan, beekumsaan jabaachuu akkuma barbaadu, akkuma buddeen nu barbaachisu, sammuu keenya beekumsa akkuma barbaachisu, dhalli namaa waa beekuudhaaf, waa bira ga'uudhaaf wayi sagalee waaqayyoo, wayi kitaabilee garaagaraa, wayi matseetii garaagaraa dubbisa. Yeroo dubbisaa qabaachuu danda'a. Akkasuma yeroo sochii garaagaraa godhu, yeroo itti bashannanaaf ba'u, yeroo itti sammuusaa kana aareessuudhaaf iddoo garaagaraa, yeroo iddoo bashannanaa deemu qabaachuu danda'a. Yeroo huccuu bitachuu dhaquu qabaachuu danda'a. Yeroo nafasaa dhiqachuu qabaachuu danda'a. Yeroo hirribaa qabaachuu danda'a. Yeroo boqonnaa isatti hin jennu sana jechaadha. Yeroowwan gurguddaa kana keessaa dhalli namaa kadhachuudhaaf yeroo kennuufii qaba. Kadhannaan yeroo qabaachuu qaba. Yeroo qabaachuu qaba kadhannaan. Yeroo kadhannaa adda baasnee beekuudhaan kadhachuu qabna isa jalqaba. Yeroo kadhannaa addaan baasnee hin beekne yoo ta'e kadhannaan keenya hiikanuu kennuu dhiisuu danda'a. Guyyaa keessaa, galgala keessaa sa'aatiin kadhannaa beekamuu qaba si biratti. Sa'aatiin 8 yeroo kadhannaa kee yoo ta'e araarmi si waamtu sun yookaan dammaqsituun kan kee kadhannaadhaaf si dammaqsuu qabdi sa'aatii 8tti.
sa'aatiin 8 yeroo kadhannaa sii ta'uu qaba malee yeroo bashannanaa ta'uu hin qabu. Sa'aatiin 8 yeroo itti nyaattu tun taane yeroo itti kadhattu sii ta'uu qaba. Sa'aatii 8 kadhannaadhaaf godhatteetta yoo ta'e, akkasuma sa'aatii 2 godhatteetta yoo ta'e, sa'aatii 5 godhatteetta yoo ta'e, yeroon kana jedhu bari'ee sa'aatii 2 hanga sa'aatii 2 walakkaatti nan kadhadha jettee kaayyatte yoo ta'e yeroo sanatti eenyullee bu'uu hin qabu. Yeroo sana kabajuu qabda. Yeroon sun yeroo Waaqayyo wajjin haasoftuudha. Nama wajjin haasaa dhaabuu qabda. Bilbila kee saayileentii gochuu qabda akka namis hin jeeqne. Hojii kan biraa dhaabuu qabda. Sa'aatii 2 sun likki. Sa'aatii 2 hanga 2 walakkaa gidduun kuni yeroo kadhannaa kooti. Yeroo nan itti Waaqayyo wajjin haasa'uudha. Yeroo rakkina koo Waaqayyotti himadhuudha. Yeroo Waaqayyo irraa deebii fudhadhuudha. Jettee kaayyatte yoo ta'e yeroo sun yeroo buddeena nyaachuudhaaf godhattes jala ta'uu hin qabu. Yeroo sanatti bu'uu hin qabdu. Yeroo kadhannaa addaan baafattee beekuudhaan kadhachuutu sitti jiraata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yesuus ilmi Waaqayyoo gooftaadha. Namni yeroo kadhannaa addaan baafachuu qaba. Simploo maruu xeellebbe kaachuu hin qabu caluma jedhee namni. Fiiguu hin qabu caluma jedhee namni. Akka warra hayyuudotaa ta'uu hin qabu. Warri hayyuudotaa of agarsiisuudhaaf katamaa keessatti ba'anii hiyyuu. Yeroo xoomii obboosessu fuula isaanii hin dhiqatan awwaara ofitti urgufu. Xuraa'ummaadhaan beekamu. Hiyyaan beekamu. Macaafni qulqulluun isaan kun gatii isaanii argataniirodha. Kanaafuu yeroo kadhannaa kee adda baastee beekuudhaan akka mushurraatti obbareessitee dibattee dhiqattee bareeddee fuula Waaqayyo abbaa kee teessee sa'aatii sanatti Waaqayyo wajjin laphee qulqullaadhaan sammuu tasgabbaadhaan yaada qajeelaadhaan Waaqayyo wajjin haasa'utu isitti jiraata. Kana beekuu qabda nama Waaqaa. Yesuus maqaan isaa ulfaatu. Inni lammaffaan tooftaa kadhannaa beekuudhaan kadhachuu qabna. Tooftaa kadhannaa beekuudhaan kadhachuu qabna. Calluma jennee utuu hin taane mata duree qabaachuu qaba kadhannaan keenya. Ajandaadhaan ta'uu qaba. Tooftaadhaan ta'uu qaba. Calluma jennee waliin rukunnee akka warra Yihuudotaa sana iyyina yoo ta'e gatii hin qabu. Dhiifama akka warra Faarisootaa. Akka warra Faarisootaa of agarsiisuudhaaf goona yoo ta'e. Fakkeenyaaf ijoolleen biyya hambaa biyya garaagaraa Dubaay Beeruut keessa jirtan. Isin tooftaa kadhannaa beekuu qabdu. Manni isin keessa hojjettan sun kadhannaa hin barbaadan yoo ta'e, akka isin kadhannaa gootan hin fedhan yoo ta'e, tooftaa mataa keessanii baafattanii kadhachuu qabdu. Fakkeenyaaf sagalee gadi qabachuudhaan kadhachuu hin danda'ama. Callisiidhaan. Namaaf dhaabbachaa jirta, siif garuu kadhachaa jirta. Namaaf yaada jilbiiffattee jirta, ati garuu kadhachaa jirta. Callisiidhaan kadhachuu qabda. Tooftaa beekuu qabdaati. Axxee ta'uu qabdaati. Bilxii ta'uu qabdaati. Biyya jirtu sana keessatti tooftaadhaan siisteemaan hin kadhattu yoo ta'e, akkanumaan sagalee ol fuutee dhayi lafaan Yesuusin jetta yoo ta'e, namicha si hojjechiifachuudhaaf mana isaa keessa si kaayyate fuuldura dhaabbattee Waaqayyo si haa ifatu kufi maqaa gooftaa Yesuusin jettee abaarta yoo ta'e, nama sanaa wajjin walloluu qabda. Kun tooftaa wallaaluu keetii jechuudha. Kanaaf tooftaa addaa beekuudhaan kadhachuun nutti jiraata. Siisteema qabaachuu qabna. Ajandaa qabaachuu qabna. Tooftaan beektu yoo ta'e, siisteeman beektu yoo ta'e, akka salphaatti nyaatamuu dandeessa. Billaa ormaatti dhaqxee diramuu dandeessa. Bowwaasii hin malletti dhaqxee galuu dandeessa. Siyaasa hin taane keessa galuu dandeessa. Inni kan biraan amma nami tokko lafee jira, an biraanan iyya yoo ta'e, nami kun hirriba dhabeera, qansiraa oole, hojii addaa oole. Hirriban dhoowwaa jira yoo ta'e, kadhachaan jira moo namichan jeeqaa jiraane obboleessa? Kadhachaan jira moo namichan jeeqaa jiraane obboleetti? Siyaasi biyya lafaa erga tooftaadhaan ta'e, kadhannaan keenya akkamitti tooftaa dhaba? Akkamitti siisteema dhaba?
sagalee waaqayyoo kun bartooftaadhaan nu bira ga'e, siisteemaan nu bira ga'e bar. Aangoo guddaa jabaatuma qabu waan baay'ee keessa hulluuqee nu qaqqabeera. Kanaafuu amanaan tooftaa beekuudhaan kadhachuutu itti jiraata. Cal jettee hin wacin, cal jettee hin iyyin, cal jettee walii gadi hin kaatiin. Bu'aa kanan buusu ofitti fakkaattee cal jettee walii gadi weerarta fiigda yoo ta'e kadhannaan kan keessa jala boora'uu jeeqamuu danda'a. Kanaafuu tooftaa beekuudhaan kadhachuu qabna. Waaqayyo waaqni keenya nu gargaaru. ሶስተኛ inni sadaffaan kaayyoodhaan kadhachuu qabna. Daani'el boqonnaa 9:5 kaayyoodhaan kadhachuu qabna. Daani'el yeroo baay'ee nama kaayyoodhaan kadhatudha. Kadhannaan isaa yeroo lolaati. Namoonni mootonni hiriyoonni isaa hedduun irratti ka'anii otoo jiranii akkuma beektan Daani'el guyyaa keessa al 3 waaqayyoon kadhata. Yeroo kadhataa qaba. Akkuma yeroo kadhannaa adda baasnee qabaachuudhaan isin jedhee ture Daani'el yeroo kadhannaa qaba. Yaaddoo amaanutu jiru Daani'el in kadhata. Ani immoo gara waaqayyo gooftaa ilaaleedha. Soomuudhaan, uffata gaddaa uffachuudhaan, daaraa keessa taa'uudhaanis kadhataa fi himata gara isaatti nan dhiyeeffadhe. Ani cubbuu himadhee waaqayyo gooftaa koo nan kadhadhe. Yaa waaqayyo gooftaa ati guddaadha, in sodaachiftasi. Warri si jaallatan warra abboommota kee eeganiifis kakuu kee in eegda. Gaarummaan kees isaanittiin argisiifta. Nuyi cubbuu hojjennee in yakkine, in jallanne, si irrattis hin kaane. Abboommota kee irraa wanta qajeelaa ta'e si duratti fudhatame irraas hin deebine jedhee kadhannaa isaa jalqabe. Kaayyoodhaan kadhate. Waa'ee biyya isaa, waa'ee sanyii isaa, waa'ee saba isaa, waa'ee ofii isaa Daani'el yeroo waaqayyotti kaayyoodhaan kadhannaa dhiyeessuu argina. Aniifatis nama taanee amma jirrutti kaayyoodhaan kadhachuu qabna. Kaayyoo qabaachuu qabna yeroo kadhannu. Cal jenneetu galateeffachuuf akkasii ta'utti iyyuu kaayyoodhaan kadhachuu qabdaati. Ajandaadhaan kadhachuu qabdaati. Mata duree wayii irratti kadhachuu qabdaati. Yeroo sana gaafa sii deebi'ee ilaa waaqayyoon koo kadhannaan ani kadhadhe sana naaf deebiseera jettee galateeffachuu dandeessa. Gooftaan anaaf isinii na gargaaru. Yesuus maqaan isaa guddaadha. Haalelooyaa. Inni arfaffaa fi inni dhumaan itti fufnee kadhachuudha. Itti fufnee kadhachuudhaan. Itti fufnee kadhachuudhaan. Daani'el boqonnaa 6:10. Yommus Daani'el caaffatichatti milikinni akka godhame beekee gara mana isaa keessaayis gara kutaa isa mana irratti isa qaawwi isaa gara Yerusaalemitti garagalee banamee jirutti ol ba'ee akkuma durii guyyaatti si'a 3 gochaa tures waaqayyo isaa dura jilbeenfatee kadhate. Galatas isaafin galcheedha. Itti fufee kadhate Daani'el. እንዲቋረጥ የደረገው ነገር ብዙ አለው። akka inni addaan kutuuf wanti godhame jira. Hiriyoonni isaa Daani'el itti fufee akka kadhate waan arganiif gara mootitti dhaqanii ammeessan. Waaqa nuti hin beekne kadhachaa jira jedhanii gaafa irratti dubbatan akka inni miidhamuuf dabarfamee akka inni kennamuuf boolla leencaatti akka laatamu chaappaan gaafa chaappaan hin sochoone meedii Faarisiin gaafa irratti mallatteeffame Daani'el kadhannaa isaa addaan hin kunne. Haalelooyaa. Itti fufee kadhate. Amma namoonni tokko maal gooti beektaa yati gaafa rakkinni itti jabaachaa deemu kadhannaa addaan kutuu jalqabdi nami. Safuu abbaa koo gaafa lolli itti ka'e, gaafa namni jalaa du'e, gaafa firri jalaa du'e,
siyaasa na ta'u nama harkatti haa ta'u dhukkubsatee haa ta'u rakkatee haa ta'u waamamee haa ta'u karaa kamiin aduu namni hin duuti namni du'uunsaa nafu gaafa nami jalaa du'e kadhannaa dhaabdi. Waaqayyo abbaa koo ajjeefte waaqayyo obboleettii koo ajjeefte waaqayyo fira koo ajjeefte teetu nami kadhannaa dhaabdi. Dhibeen gaafa itti jabaate guyyaa tokko hin kadhataa guyyaa lama hin kadhataa dhukkubni isaa itti fooyya'aa hin adeemne yoo ta'e waaqa guddaa gadi fidee dhibee isaatiin madaalee kadhannaa dhaaba. Ani ergaan sii qaba. Rakkinni jabaachaa yennaa deemu atis kadhannaatti jabaachaa deemu. Lolli jabaachaa yennaa deemu atis kadhannaatti jabaachaa deemu. Yaaddoon jabaachaa yennaa deemu kadhannaa kee addaan hin kutin itti fufii kadhadhu. Malaakaa sakaatii vaalaboorra hadiyaa. Veenaamaa sakoorraa laafaa teekreediyamaa. Afurri akkaati itti fuftee kadhattuuf afurri Daani'eliif kenname maqaa Yesuusin irra siif haa kennamu. Meechaa godhi jabeessee miin jedhi fudhu kana. Sagaleen Waaqayyoo bu'uura jireenya dhala namaati abbee. Jireenya namaa jijjiiruu, jireenya namaa hojjechuu, jireenya namaa hareessuu danda'a. ጉልበት ያለው ነው። ሊሰራ የሚችል ነው። ሊቀይር የሚችል ነው። እኛ የምንቀየረው በጸሎት ብቻ ነው። መከራ በበዛ ጊዜ ችግር በበዛ ጊዜ መጸለይ መቀጠል አለብን። መቋረጥ የለብንም። ረኮን ጀባቴራ ሎሊ ጀባቴራ ጋይል ኮዲ ገሜራ ፈረንካ ዳቤራ ለፈቢታደነ ጀላ ጉርጉረተኒ ሎሊነት ጀባቴ ጅራ ኦሪ ነገነ ነመቱ እንከረዶን ጀሪቲ ገደና ዳቢራ ፊዋንታ ወርጊታ ፈረንካስ ዮስ ጀላበድ hojjettees dafqa kee yoo dhabde dhukkubsattees fayyaa yoo dhabde sanyiin kee hiyyummaatti yoo kufe rakkoo gurguddaa yoo sii mudate kadhannaa kee addaan hin kutin itti fufii kadhadhu. Akka kana goonuuf waaqni nu haa gargaaru. Isaa irraa asumatti dhaabnaa bor akka jennee itti fufna. Bu'aan kadhannaa maali waan jedhu achumaa itti fufna. Bu'aan kadhannaa maali waan jedhu achuma borutti fufna. Ammaaf asumarratti dhaabnaa waaqayyoon kadhannaa. Inni ergaa kana fide waaqayyoodha. Buleettii koo kadhannaadhaan malee hiikin jiru. kadhannaadhaan malee furmaanni jiru. Raajii beruu yoonaa kadhate nan fayyadhiiteetti raajota barbaaduu fiigi. Raajonni siifaa kadhatan atis kadhadhu. ለራስሽ መጸለይ አለብህ። ሂጪቲ ከ ሁንዱማ raajonni beekuu hin danda'ani. Waaqayyo icciitii keenya hundumaa namatti hin kennine. Icciitii keessa guddaa siif waaqayyotu beeka. Rakkoo si mudatee jiru isa hamaa siif waaqayyotu beeka. Icciitii garaa kee keessa jiru kana sirriitti mimmaan hin fottoksitee baastee waaqayyotti himachuu kan danda'u siidha. Ofii keef kadhachuu danda'u sitti jiraata. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin yeroo saatii karaa jalqabee sin kadhadha yaa Waaqayyo. Yerootti namoonni baay'een kadhata isaanii dhaaban. Yerootti namoonni baay'een kadhannaa isaanii irraanfatan. Yerootti namoonni baay'een rakkinaan kadhannaa irraa deebi'an kana. Yerootti siyaasni namoota baay'ee kadhannaa dagachiise kana. Yerootti rakkinni guddaan dhufee addunyaa kana mudatee kadhannaa nama dagachiise kana. Maqaa gooftaa Yesuusiin waldaan kun dammaqxee si kadhachuu akka dandeessu. Dhaloonni amma na dhagaa jiran, dhaloonni amma dubbii kee dhagaa jiran kun dammaqanii kadhachuu akka danda'aniif maqaa gooftaa Yesuusiin ayyaana isaan kadhachiisu, ayyaana humna isaaniif ta'u, ayyaana isaan geeddaruu danda'u, tooftaa kadhannaa kan isaan barsiisu, yeroo kadhannaa kan isaaniif kennu, otoo addaan hin kutin akka itti fufan kan isaan taasisu. Maqaa Yesuusiin ol bantii waaqarraa dhufee jireenya obboleettii kootti galu, jireenya obboleessa kootti galu. Mala tarra dara sekulora batra yena mosaka. Akka nama machaayetti kan isa kadhachiisu. Siistema addaa kennuufii kan danda'u. Biyya alaa kan jiran, biyya keessa kan jiraniif maqaa Yesuusiin amma humni kennamu jalqabu. Harka kee lama waaqayyotti bal'isiin kadhadha. Humni si kadhachiisu siif haa kennamu. In kadhanne taanan ati nama furmaata ta'uu hin dandeessu. In kadhanne taanan jijjiiramuu hin dandeessu. Waan si raajameef, waan sitti himameef, waan wanti garaagaraa ta'eef, waan horii argatteef, waan dooraa lakkoofteef jijjiiramuu hin dandeessu. Kanatti jijjiiramtu kadhannaadhaani, kanatti guddattu kadhannaadhaani, kanatti fooyyoftu, kanatti nama taatu kadhannaadhaani. Hey!
harka kanarratti humni kadhannaa haa dhufu. Harka kanarratti humni kadhannaa haa dhufu. Maqaa Yesuusiin lapheen jara kana haa argamu. Ilaa jilba dhaloota kanaa jabeesseera. Ilaa sammuu dhaloota kanaa baneeraan. Akka isaan kadhatanii baneeraan. Leeraa baarraa sheepaaraa diiyaabosa. Maqaa Yesuusiin humna kadhataa. Maqaa Yesuusiin jilba kadhataa. Maqaa Yesuusiin yeroo kadhataa. Maqaa Yesuusiin toftaa kadhataa. Maqaa Yesuusiin dhaloota kanaaf abanamu. Dhaloota kanaaf abanamu. Yoo san seexana ba'uu danda'u. Yoo sana bineensa dha'uu danda'u. Yoo sana ayyaan titillik ma'uun ichi ilaallu yaanne. Kadhannaa haaraan isaaniif haa kennamu. Yes, Lora takidal venamanda. Lora tek lora sekilaria badal. Waaqayyo akka kana naan jedha. Namoonni baay'een na kadhachuu dhiisaniiru naan jedha. Namoonni baay'een na kadhachuu dhiisaniiru. Gara kootti hiyyuu dhiisaniiru. Jilbi namoota baay'ee laafeera. Sammuun namoota baay'ee kadhatarraa deebi'eera. Akka jedhii dhaloota kanatti dubbadhu na kadhadhaa. Barichi bara dhumaa, bara kufaatiiti. Bara beelaati, bara yaaddooti, bara raafamaati, bara du'aati. Waaqayyo akka harkasi qabannaa barbaadde na kadhadhu. Laphee keetiin na kadhadhu. Yaada keetiin na kadhadhu. Gara kootti deebii na kadhadhu. Anaa wajjin dubbadhu. Yeroo naaf kenni siin jedha Waaqayyo. Fuula kootti yeroo qabaadhu. Yeroo naa wajjin dubbattu qabaadhu. Yoo san dhibee keettiin fayyita. Yoo san rakkina keessaa hin baata. Yoo san hin jijjiiramta. Akkana Waaqayyo akka na argattuuf na kadhadhu siin jedha. Yeroo ammaa itti na argachuu dandeessu ammadha. Yeroo natti ofitti na fudhachuu dandeessu ammadha. Karaa natti ittiin ofitti na fudhattu kadhata waan ta'eef Waaqayyo gooftaan maccaa na kadhadhu siin jedha. Ermiyaasiin akka kana jedhe Waaqayyo mana hidhaatti eeggamaatu jiru na kadhadhu siin dhagaa jedheeni. Waaqayyo mootiin maccaa akka jedhi raajii dubbadhu na kadhadhaa. Tajaajiltoonni koo na kadhadhaa. Hojjettoonni mana koo na kadhadhaa. Jaarsoleen na kadhadhaa. Wangeelaawwan paasteroonni na kadhadhaa. Gara kootti hiyyaa jedha Waaqayyo. Na waamaa jedha Waaqayyo. Raataa kaariyaa. Veenaal tooraadaa saappooraa jiilaaraa baadha. Yaa saba koo na kadhadhu siin jedha Waaqayyo. Deebii gara kootti na kadhadhu. Yeroo keenaaf kenni na kadhadhu. Yaada keenaaf kenni na kadhadhu. Na waami arraba keen afaanan sii kenneen na waami. Qalbiinan sii kenneen na yaadi siin jedha Waaqayyo. Maaliif dhiifte iddoo aarsaa kee maa dhiigde? Akkana Waaqayyo iddoo aarsaa kee deebisii ijaari. Na kadhadhu. Siifan ibsaa. Na kadhadhu. Sin dhagaa. Na kadhadhu. Siifan deebisaa. Gara koo ilaali siin jedha Waaqayyo. Namoonni baay'een gara namaa ilaalaa jirtu. Gara fidaa ilaalaa jirtu. Gara raajotaa ilaalaa jirtu. Waaqayyo garuu akkana jedha. Gara koo ilaalaa. Yaada keessaniin gara koo ilaalaa. Qalbii keessaniin gara koo ilaalaa. Baaraa torraa daanamaa sokraa fi daalaaboorraa gahaatiyaanamaa. Jeelaaraa tiraadoo sakiil dahaloo barraa dasiinda. Barii barraa qaana kadhadhu siin jedha Waaqayyo. Waaree booda na kadhadhu siin jedha Waaqayyo. Yeroo raftu na kadhadhu siin jedha Waaqayyo. Irriba kee keessaa dammaqii na kadhadhu siin jedha Waaqayyo. Ofirratti na waami siin jedha Waaqayyo fira koo. Raataa keeloo raataaniyaa. Akkaati kadhattu barbaada Waaqayyo. Akkaati iyyutu barbaada Waaqayyo. ወደ ሰው መጮይ መፍትሄ የለም gara namaatti iyyitee hiikni hin jiru. Kenoo sabni keenya otoo iyyanii du'aa jiru badaa jiru daaqaqaa jiru gara namaatti warri iyyan. Waaqayyo gara kootti iyyi furmaanni na biraayidha. Jireenya miidhamte sanaaf gaa'ela keessanaaf diinagdee keessanaaf hojii harka keessanaaf fayyaa keessanaaf ana furmaanni siin jedha Waaqayyo. Gara kootti iyyi. Kadhataan gara kootti deebi'aa jedhi raajii dubbadhu naan jedhe Waaqayyo mootiin maccaa. Galanni guddaan, ulfinni guddaan, kabaji guddaan siif haa ta'u. Sagalee kee ergiteef ulfaadhu. Dubbiin kun raajii guddaadha warra hubataniif. Hergaa guddaadha warra beekaniif. Maqaa Yesuusiin isaaniif ibsi. Ayyaanni kee nu wajjiniin haa ta'u. Sagantaa afirratti ulfaadhu. Namoonni amma tajaajilaa jiran humnaaf abboodhaan atajaajilanii qilleensi isaanii atasgabbaa'u neetworkiin asirreeffamu maqaa Yesuusiin omni lolu bineensi hamaan gab xaxxa jedhu waan
haaraadhaan waan dinqiidhaan waan ajaa'ibsiisaadhaan saba kee ijaari. Warri faarfatan hafuuraan faarfatan, warri wangeela dubbatan aangoo hafuura keenya dubbatan humna kadhannaatiin dubbatan waan gootuuf ulfaadhu. Raajonni as keessaa dubbataa jiran yaa Waaqayyo dhugaa kee dubbatan hafuurri fooniif dhiigarraa kan dhufa waraannamu ayyaana kee nu gargaari, nu wajjin ta'i, waan nutti dubbatteef eebbifamii, yeroo bareeda nu laatteef ulfaadhu. Maqaa ilma kee gooftaa maqaa Yesuusiin jedhii ameen. Waaqayyo sin haa eebbisu. Ulfaadhaa, eebbifamaa.